ogummaa baratamuu qabu walii jechuudha. Viidiyoo waraabee ogummaa kee uummanni beekuu qaba. Warroonni bakka kunuma jechuun beekamtii argachuu qabdaatis waan ta'eef booda bal'isee isinii waraabaa asuma kanarratti jechuudha. Maatiin ajaa'ibti akkamitti hojjetaa ogeessa akkamiitii ka jedhumoo Oromoon keenya beekamuu qaba, beekamtii argachuu qaba. Yoo nama kana barbaadan illee ogummaan isaa isinitti tole natti bilbiltu jechuudha. Fakkeenyaaf kun as biratti yoo argitani baqaqaa qaba. Iddoo kana mee akkamitti duuchee tolchaa ka jedhu sanaaf bal'inaa walitti deebinaan isiniin jedha. Akkas fakkaata jechuudha. Akkana argitani kana fakkaata. Kanaafuu ogeessa kana cimsachuu qabna. Keessa viidiyoo muree baasee isiniif ergaa. Jabaa ofii abbaa jabeeffataa jedhan dhugaa rabbi ogeessa akkaan ajaa'ibaati. Baadiyyaa keessatti illee waa hedduu hojjechaa ture. Duraan irraa kaasee jechuudha. Obboleessa kiyya isiniin jechuun ni danda'a. Obbolummaa waliin dhalatanii qofaa fi miti. Amma kun ishee kana tsadaa godhee jira. Mee itti deebina. Mul'atu baay'ee ifa waan qabuuf mul'atu boodan irra deebi'eetoo waraabadha. Warra siif bilbilee hundaafuu bakka feeni deemtaa miti bakka isaan barbaadan jechuudha. Akkasii dhiimuu kiyya maxxanse warra achirraan na dubbise immoo siifan dabarsaa. Hedduu takka ogummaan hedduu namatti tola. Waan hin goggogneef malee yoo argitan taate warroonni mana dibachuu barbaadan jechuudha. Lakkoofsa isiniifan kaa'aa irratti bilbiladhaati. Bakka isin barbaadanitti isiniif deemee isiniif hojjetaa koorniizis waan isin barbaadan hunda keessattuu ishee kana jechuudha. Kun biyya kanatti siraatan qabdu ishee kanarratti warri hojjetan kunillee ogummaa isaati waa hedduu danda'a jechuudha. Akkasi. Inni kun immoo kutaa lammaffaadha. Kun erga dibamee guyyaa 3 goggogee jira. Iddoon jiibsamiitis wanni hunduu goggogee jira. Xiqqoo kanumayyuu wannoo jedha jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo kana yoo argitan taate iddoo akka bakka kana jechuudha. Yoo argitan taate duraan maal fakkaataa ture? Baay'ee wannoo ture. Maalis maqaan isaa bubuqaa ture, tortoraa ture, dhooyee. Bakka dhooyee itti walitti deebisetu jira. Iddoo sana kun as biratti immoo haala kanaan hojjete jechuudha. Warroonni hojjechiifachuu barbaadan natti bilbilaa. Elektirooniksii laambaa barbaaddu taanaan yookaan ibsaa mana keessaa isa kana hin barbaaddu yoo ta'e ganaan bitee gaxxamaani. Amma halluu bichaan dibsiise malee laambaa hin gaxxamne. Ishee kanarratti kun iddoo kanatti argitan yoo ta'e ishee kana itti naagashee deeme garuu biloonitu jalaa dhume jechuudha. Mana hunda keessatti bilooniin jalaa dhume dhiisee deeme. Akkasii warroonni barbaadan yoo jiraatan warroonni hojjechiifachuuf fedhii qabdanii barbaadan yoo jiraatan lakkoofsa iskiriinii gubbaan isiniin haa naaf bilbilaadhaan isiniin jedha. Gatii madaalawaadhaan. Okay? Gatii madaalawaadhaan. Itti gaafatamummaan kan eenyu kan koo dhaabbadhee akkasii feetanitti isiniif dalagaa isiniin jedha. Warroonni fedha qabdan warroonni yookaan koorniizii fa'aa hojjechiiftanii isin jalaa dhodhodhooyee warroonni girgiddaa fa'aa hojjechiiftanii isin jalaa dhodhodhooyee yoo jiraatanii lakkoofsa iskiriinii gubbaa jiru irratti natti bilbilaati akkan isiniif hojjechiisu akka hootiitti dhaabbadhee isiniif hojjechiisaa isiniin jedha. Yoo fedha qabaattan taate xiqqoo biyya hambaa keessa warroonni jiraattan waa'ee manaa waa'ee kanaan waa hedduu nyaatamtu. Fakkeenyaaf halluu kana jechuudha. Halluu kana laastikii 3 bitee halluu kana jechuudha. Ani hedduu jaaladhee tanaan garuu akka fedhii ofii abbaatitti amma argitan yoo ta'e inni mana sanii sun xirziin kuffaan akka waan xurii kan fakkaatu suni jiibsamiitti dibamee warri barbaadan halluu fedha qabdaniin fedha kana yoo jettan halluun isin barbaadaniin
korniizii warra hojjechiifachuu barbaadanis narratti bilbiluu hin dandeechu. Maaliidhaan na argattu? Iimuudhaan na argattu jechuudha. Warroonni ibsaa yookaan fi elektirooniksii mana keessa galfachuu barbaadanis narratti bilbiladhaadha. Isiniifan hojjechiisa bakka fedha keessanii isiniif deemuu ni danda'a jechuudha. Akkasii kun akkana fakkaata. Ani ganaadha. As keessa zuuliyaa dura sharaan finne zuuliyaarree bitadhee qaba. Sharaa sana fiduu irraa fadhe hedduu takka immoo kana caala bareechee tara isinitti argisiisa yookaan fi adeemsanii ammuma kaanii amma yoo jedhan ammoo waan hedduutu nama harkaa dhabama waan ta'eef akkasiin isiniin jedhaa jireenya magaalaa eegalee jira. Indagatina okay isan sinitti hime indagatinaadha. Itti gaafatamummaan kan kooti waan isin feetan hunda bakka isin feetanitti isa fuudhee dhaqee isiniif hojjechiisa. Korniizii yookaan immoo elektirikii mana keessa gashuu fiishii waan barbaadan jechuudha. Meeshaa elektirooniksii fi korniizii halluu dibuu waan akkasii manarratti irree jala isaa hidhuu waan akkasii hundarrattuu jechuudha. Narratti bilbiladhaan isiniin jedha. Fayyaa nagaan dhabinaadha. Xiqqooga yoo akkatti ilaaltan baadiyyuma fakkaatti. Baadiyyaan qe'ee keenyaa hedduu takka bareeda kun hedduu nama gammachiisu garuu kana caala bareechee isinitti argisiisa isiniin jedha. Akkasuma mata qashtii kiyya fayyaa nagaan dhabina. Hi guys, jirtu Oromoon Qoqaalee Bakkarteetti nagaa rabbii isin biraa jiraatu. Viidiyoo tanaan dura isiniif hojjedheen ture jechuudha. Manni kun maal akka fakkaatu viidiyoo isiniif hojjedheen ture keessattuu korniizii irratti jechuudha. Viidiyoo ganaadha ibsaas bira ganaan ibsaa itti gashe jechuudha. Kutaa lama isa kana halluu kanaan andi inni kun mucaan kun jechuudha. Warri barbaadan yoo jiraatanii inni maal isin godha? Korniizii kanas ni hojjeta. Okay? Korniizii kanas akka ati barbaaddetti siif hojjeta jechuudha. Akka fedhii keetiitti. Fiishis waan adda addaa waan hundumaa isiniif gashe jechuudha. Akkasii mana kana warri dura argitan yoo jiraattan warri mana kiraay waan itti galeef jechuudha. Hedduu takka jiruu keessa na jibbisiise. Bakka qaawwaa iddoon isinitti gugurraacha yoo jiraate iddoo qaawwaa jiibsamii itti dibe jechuudha. Ganaa goggoga jiibsamiin ganaa goggogaa kuffaan har'a dibame. Inni kun har'a dibame jechuudha. Iddoon akkana gugurraachee jiru kun bakka warri mana kireeffatu bismaarii itti na jalaa rurrukutanii turan jechuudha. Bismaarii sana nani jiibsamii itti godhee tanan duuchisiise wanno jedhe saniif maalidha inni kuni fi inni bakki jiibsamii sanii fi bakki goggogaan suni abadan walitti dhufu jechuudha. Walitti dhufu maal ta'a? Keechaa akka waan dhoqqee akkas yookaan waan gugurraachaa wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Booda garuu bareechee haala gaarii ta'ee yeroo goggogeetti isinitti agarsiisa. Kun kutaa takka jechuudha. Kun kutaa takka xiqqoo kaameraa kiyya ta'ee halluun irree xiqqoo na jala naaf sirrii miti isiniin jedha. Akkasii keessatti diriirfadhe garuu kaameraa irratti haala suuraa sanii miti akkanatti yoo ilaaltan garuu hedduu takka namatti miidhaga. Keechattuu jechuudha. Warri korniizii hojjetachuu fedhii qabdan. Okay? Biyya feete jiraadha. Warroonni korniizii hojjechiifachuudhaaf fedhii qabdan lakkoofsa iskiriinii gubbaa isinii haa natti bilbilaadha bakka feetan isiniif hangeessa. Iddoo fedhii keessanii jechuudha. Akkasii hin irraanfatina. Korniiziin kun olaala. Haala kanaan eenyutu hojjetaa? Isumatu hojjetaa jechuudha. Halluu isin dibaa isiniin jedha. Kutaa kaan immoo dhaqee isinitti argisiisa.